maariifaa interview godhanii hordoftanii viidiyoo kana arguu dandeessu. Akkuma kaleessa dheengadda isiniin jedhe ani amaariffaa hagas mararraan beeku garuu amman dhaga'uu fi amman hubadhe fidee isin barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu warroonni amaariffaan beenne maarreedhaa dhiisii maanta akkasii godhaa warroonni jettanii warra hamma koo hin geenyetu immoo jira isaaniif fidaa jira jechuudha. Koomentii jalatti yoo argitanii nuu fidii itti dabalii nuu fidii guutummaa isaa nuu fidii naan jedhu jechuudha ijoollee baay'een kanaafidha. Kan hin fidaa jiru jechuudha. Kanaaf jennaan gara viidiyoo kootiitti darba. Viidiyoon kun waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Mee harmeen keenya kun baay'ee bo'aa jirti jechuudha. Sababiin isaa mee viidiyocha ilaalleetu irraa dubbadhame. Viidiyocha dura waliin ilaalle gara viidiyoo itti aanutti dabarraa jechuudha. Mee viidiyoo isinii banaan afaan bu'aa. Argitanii haati keenya boossu kuni haati kamiiniyyuu haadha nama hundumaati. Zariidhaanis wal qooddanis maal jettanii haati nama haadhuma namaati jechuudha. Wallaahi nan baay'ee tokko na gaddisiise yeroo akkasitti boossu ani asirratti ani bo'uu hin danda'u wallaahi kana jedhee muree fide malee ani waan fidheyyuu haa ta'uu namni rakkata yookaan hin bu'aa taanaan duukaan bu'aa jechuudha. Wallaahi baay'ee na gaddisiise sababiin isaa mucaan ishee viidiyoon baay'ee dheeraadha kan isaan dubbatanii mucaa durbaa tokkitti qabdi jechuudha. Mucaa durbaa tokkitti qabdu kanayyuu baay'ee rakkattee guddiste jechuudha. Mucaan kun abbaa hin qabdu cinqii meeqa keessa teesseetu guddisaa turte jechuudha haati kun. Mucaan kun abbaa hin qabdu obboleessa hin qabdu eessummaan hin qabdu waa hundumaayyuu hin qabdu jechuudha. Kophaa ishee dhalatteetu guddatte jechuudha. Haati kun immoo jechuudha mucayyoon kun yeroo itti guddattee deemsa keessa guddachaa dhuftee amma mana barumsaa galuutti geesse waa hunduma geesse iyyuu maal jettiin abbaan kiyya eenyudha abbaa kiyya natti mii jetteen haadha kana caqacatte jechuudha yeroo hundaa jechuudha. Haati kun abbaa mucayyoo kana abbaan kee abaluudha abbaan kee isa kana abbaan kee jira hin du'e jetteen hin beektu jechuudha. Warroonni viidiyoo keessa ilaaltanii argitanii jirtu jechuudha. Abbaan gaafattee turte abbaan kiyya eenyudha abbaan kiyya eessa jira naan jettee na gaafachaa turte mucaan kiyya ani itti nimni nan dhossee jetteeni. Osoo kanaan jirtu mucayyoo kanatu barsiifattu siqaa meeqa keessa darbitee haati kuni qansiraa namaatti dhaxxee uffata namaa miicuu waa hundumaa hojii kamiyyuu haa ta'u hojjetteetu mucaan kiyya bakka guddaa naa geessi darajaa guddaarra naa geessi jetteeti kan isheen mucaa kana barsiifachuudhaaf amma kana kutaa 10 kaasee haga 12tti dadhabdee baadiyyaa masana keessatti barsiifattee amma carraa yuunivarsiitii argattee biyya iddoo biraa deemte jechuudha. Mucaan kun biyya biraa deemteetu sababii goddanyoota hiriyaa hin taane rabbi namaaf hin kenni wallaahi hiriyaa hin taane nama balleessiti beektanii dhugaa rabbi hiriyaan hin taane bakka hin taane itti nama kuffifti jechuudha. Ofiisheetii badduuni ofiiseetii xawalwaalleen bakka hin taanetti nama gatti jechuudha. Hiriyoota ishee jiwwal loltee hiriyoota isheetii jiwwalii galteetu yuunivarsiitii keessaa haati isheetti cinqamtee barsiisaa jirtu dhiistee maal taati gara duriyyummaatti dabalamte jechuudha. Qaamuu xuuxuu waan garaagaraa jechuudha kana gochuu jammarte jechuudha. Yuunivarsiitii keessaa baate saniin booddee mana barumsaatiiyyuu irratti baranii in ariyanii jechuudha. Mana barumsaatii ariyanii baatee baqa suusii kana keessa galtee jechuudha. Akka waan qabxiin hin deebinee fi fakkeessiteetu suusii kana keessa galtee jechuudha. Otoo barumsa barachaa jirtu achi ariinaan kana keessa galtee hin qaamtii hin xuuxxii dhimma hin qabdu akka barbaadde jiraatti akka barbaadde galtii eessaa galteen hin jiru maal nyaadhaa maal dhugaa maal uffadhaan hin jiru jechuudha. Mataasee of nama akkasii mataansaa sirrii miti barri sammuunsaa waan hojjetu natti hin fakkaatu. Namni jireenya isaatiif hin yaadne namni eenyummaa isaa hin beekne sammuunsaa sirrii miti. Namni bor maaliin hin jiraadha kaleessee san ture dhufee bor immoo gara fuula duraatti immoo maaliin ta'a kaayyoon koo fuula duraa maal karoorfatu namni karoorfane namni bakka jireenya isaatiif hin yaadne sammuu qabaare hin qabu bar hin qabu guutummaan guututti nama sammuu qabu miti.
Mucaan kun egaa suusii kana keessa galteetu goddanyoota nama sadii turanii sadan sana keessaa tokko suusii sana keessaa baateetu dattee mucaa ishee interview gootu sanatti himte jechuudha. Mucayyoo ishee interview gootu sanatti himte suusii kana keessaa akka isaan ba'aniif isheen tokko gaarabbii ishee qajeelchee keessaa baate. Akka isaan ba'aniif dattee gaafattee turte mucayyoo ishee interview goote kana fudhattee tasa hin didan ijoolleen hin didanii ba'uu didanii maal gochiyyuu dhufte ofii keetii keessaa baatee nun immoo bakka miidiyaarra nu baafte maarreedha jedhanii mucayyoo lolanii baay'ee tokko lolaa turan jechuudha mucayyoo. Garuu mucayyoon ofii isheetii of bartee of yaadatteetu suusii sana keessaa baate jechuudha. Duriyyummaa sana keessaa baate namatti dabalamte jechuudha. Akkuma ba'ee isaanis ba'an jettee mucayyoo ishee interview gootu kana fuutee dhattee ba'uu hin dandeenye jechuudha. Hin didanii ofirraa ari'anii saniin booddee kadhattee dadhabdee ani ba'ee jira ba'aa jettee wal dabaddaban iyyuu achi keessatti viidiyocha keessatti argitanii warreebanii achi keessatti jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Saniin booddee ijoolleen kun miidiyaarra ba'anii gaafasii miidiyaarra ba'anii miidiyaa kanarratti haati argitee haati silkii qabaachuu baattu firoonni ishee yookaan immoo namoonni tokko tokko arganii mucaan kee akkas akkasiisu sanyaa keessa galtee jirti maarreedha jedhanii haadhatti mani jechuudha. Haati barraartee baadiyyaadha baate biyya fagoorraa baatee dhuftee Finfinneetti barbaacha dhuftee gaafa haati barbaacha dhuftu saniin booddee isheenis akkuma mucayyoo ishee interview goote sana bira dhaqxeetu gaafa bira dhaqxee jettu kadhattee hin boosse akkuma argitanii maan boofteetu hin boosse jechuudha. Bakka maraattee dirqama mucaa koo wajjin argisiisuu qabda adaraa maaliidha jetteeni kadhachaa turteeni. Saniin booddee tolee rakkoon qabu jetteeni mucayyoon kun intaloo kana fuuteetu geessite jechuudha. Achitti geessite jechuudha. Gaafasii geessitu isheettiin maraattuun tokko maraattuu wayitii mucatittiin agarsiisuu diddee ol gashuu diddee haadha sana eessaa fidde leebochi naachoo jetteen nama gurguddaadha isinattoota eessaa fiddeetti ofii ishee yoo hin beektu. Egaa irraan ilaalamu sammuutti qamaadha irraan ilaalamu. Saniin booddee ol gashuu diddee mucayyittiin isheen interview goote sin asii fuudhii innaan kaballaa cillititti goote habbee achumaan goshin jedhe ani immoo yortii sana garaan koo keessi na qabbaneeffate waan isaan beeku malee wuhumatu na qabbaneeffate gaafa isheen kabaltu. Sila mucayyoon mataa farrastee akkas godhatti of hin beektu iyyuu beektanii achumarraan darbatanii ol galanii gaafa galanii haati mucayyoo jalatti kuftee hin kadhatte kaajoo hin kadhatte kaa mucaakoo maaloo jetteeni itti boosse baay'ee kayi bayyeetteeni booyini kayi bayyeetteeni haadhani takka jetti bar saniin booddee haati kadhattee boossee imimmaan ishee buuftee walii wajjin gallaa. Anamma kana sitti dadhabee si barsiisee siif jedhee waa hundumaa dhabee siif jedhee waa hundumaa ta'e yaa mucaatiyyaa maaliifitu kana keessa galtee maaliif naqaanessite ani si malee hin qabu firan qabu si malee waa hundumaayyuu sittan obsaa otuun si kabajadhu otuun bakka guddaa naa geessa jedhu maalumaafitu kana keessa buute mucaakoo jettee boosse bakka dhugaa rabbii hiqqatte boosse haati suni. Mama mucayyoo waan tokkotti fakkaanne haa baakkish kayi jettiin haadhaan